Raggaasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi Adamsaa Addoo. Keessa 28 bara 2020 fagoof dhiyoorraa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffattoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaa fi oduu addunyaaf immoo namoo daandiiti. Afaar keessatti hojjetoonni ministeera barnootaa 2 hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeefamanii sadaffaan immoo madaanii lubbuun oolaniiru gabaasa qabna. Hiriira ittisuun mirga yaada ofii walaba ta'anii ibsuu fi walitti qabamuu cabsuudha jedha Amnesty International. Oduu boodatti deebina. Sanbata darbe Yuunivarsiitiin Amboo kaampaasii Hacaaluu keessatti siidaa yaadannoo Hacaaluuf ijaarame ifa ta'eera. Kana irratti gabaasa qabna. Gulaalaan ejjennaa mootummaa United States calaqqisuu abbaa dabareeti kanneeniif kanneen biroof nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Produuseriin Tamsaasaarraa akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Ministiriin barnootaa Itiyoophiyaa hojjettoonni koo bobbaa hojiirra turan 2 naannoo Afaar keessatti na jala ajjeefaman jechuun beeksise. Kalammiiwwan gosa isaatti heddummaatan aanaa gadamaayituu kan naannoo Afaar keessatti kaleessa ajjechaan sun raawwatamuusaa dura gaafa wixataa lammiiwwan Somaalota isaa hedduun isaanii humnoota addaa Afaariin ajjeesaman jechuudhaan miseensonni mana maree ugaazummaa gosichaaf maanguddoonni biyyaa VOA'tti himanii jiru. Har'allee raayyaan ittisa biyyaa aanaa gadamaayituu magaalaa Garba Iseetti seenanii tarkaanfii fudhataa jiru jedhan. Gabaasa Addis Chekkol jaallanneetu dhiyeessa. Ministeera barnootaaf itti gaafatamtuu quunnamtii uummataa akka ta'an adde Haragoo ammoo akka jedhanitti namoonni eenyummaa isaanii hin beekamneen hojjetoota keenya 2 ajjeefaman jedhan. በጥይት ተመተው ነው የሞቱት። ጉዳት አድራሾቹ እነማን እንደሆኑ አሁን በውል አልታወቀም። በስራ ላይ ያሉ ነው መሰለኝ ለሱፐርቪዥን ስራ ሄደው ነው። Rasaasaan rukutamanii du'an miidhaa kana eenyu akka geessise ammatti hin beekamne. Gadamaayituu lafa jedhamtutti hojiif deemanii achituu jiranii ajjeefaman. Yeroo ajjeefaman mana barumsaa keessa turan jedhan. Namoonni ajjeefaman 2 kun obbo Mulaatu Tsaggaayeef obbo Ababaaw Ayyaalna kan jedhaman yoo ta'u reeffi isaanii ministeerri barnootaa Dr. Geetaahun Makuriyaa lafa argamanitti gaggeeffamee jira. Namni sadaffaan obbo Damis Taamree jedhaman waajiruma barnootaa sanarraa madaanii wal'aansa argataa kan jiran ta'uu beekameera. Bulchiisa naannoo Afaarii fi itti gaafatamaa waajira kominikeeshinii kataan obbo Ahmed Kaloita ajjechaa hidhattoota seeraan alaan gaggeeffamu isa kana duras akka ture ibsaniiru. Somaalota nagaa kan dhiisaa 17 wiixata darbe ajjeefamuu isaanii maanguddoonni Somaalee dubbatanii sababaa laga Awaash guuteen buqqaanii da'annaa keessa ka turan dubartoota Afaar 8f daa'imman hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamneen kun ajjeesuu isaanii dubbataniiru. Obbo Ahmed Kaloita akka jedhanitti daldala biyya seenuu fi ba'u gufachiisuuf akkasumas jijjiirama argame duubatti deebisuu kanneen yaadan humnooti gurmaantu kana godhaa jedhaniiru. Rakkoo kanaaf furmaata barbaachuuf mootummaan federaalaa mootummaan bulchiisa naannoo Somaalee wal ta'uun tarkaanfii fudhataa akka jiran ibsaniiru. Ajjechaa hojjettoota ministeera barnootaa kana booda har'a raayyaan ittisaa Gadamaayituu yookaan magaalaa Garsiilee keessatti tarkaanfii fudhataa akka jiru mana maree ugaazota gosa isaaf miseensa kataan obbo Asoowee Faaraa VOA'f ibsaniiru. Gocha seeraan alaa kanas ta'ee kabiroo adda baasuuf maanguddoota biyyaa fi dhalattoota biyyaa waliin wal ta'anii hojjechuun tuu danda'amu raayyaan ittisa biyyaa duuchaatti tarkaanfii fudhachuunsaa kun sirrii miti jechuudhaan obbo Oswen dubbachuu isaanii Addis Chekkol gabaasee jira. Walga'iin ministeerota dhimma alaaf ministeerota bishaanii biyyoota 3 jechuun kan Itiyoophiyaa, Sudaaniif Masrii kaleessa akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti onkoloolessa 17 bara 2013 jalqabamee jira. Ministeera Tumsaa Hariiroo Idil-Addunyaa Afrikaa Kibbaa fi durataa mana maree hojii raawwachiistuu gamtaa Afrikaa irraa akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti onkoloolessa 11 xalayaa barreessameen gaaffii dhiyaate irratti hundaa'uudhaan walga'ichi waa'ee hidha laga Abbayyaa jalqabamee jedhame. Kanarraa ka'uudhaan ka jalqabame mariin ministeerota dhimma alaaf ministeerota bishaanii Itiyoophiyaa, Sudaaniif Masrii kun kaleessa guyyaa sa'a 10 irraa jalqabee
virtual yookaan karaa teknooloojii intarneetii kan geggeessamaa jiru ta'uun beekamee jira. Taanzaaniyaa keessatti dimokiraasii mirgi dhala namoomaa mancaasamee jira jedhamuudhaan yeroo mormiin hedduun dhaga'amaa jirutti har'a uummanni biyyattii pireezidaantii John Magufuli deebisee filachuuf dhiisuu murteessuuf jecha bakkawwan hedduutti hiriira sagalee kennaa jira. Pireezidaantii Magufuliin yeroo marsaa lammataa waggaa 5f dorgomaa jiran kanatti kanneen isaan mormuudhaan dorgoman kan ajjeechaa bara 2017 irratti yaalamerraa lubbuun hafan kaadhimamaan mormitootaa Tunduu Liisuu dabalatee namoota 14 jedhamee jira. Pireezidaantii Magufuli yeroo marsaa lammataa waggaa 5f dorgomaa jiran kanatti mootummaan Magufuli doorsisaa firaarsaan maddeen oduu walabaa ukkaamsee jira jechuudhaan balaaleffatu gurmuuleen mirga dhala namaa. Kana malees intarneetiin biyyattii keessaa hanga dhabamuutti dadhabsiifamuutu gabaasamee jira. Filannoo pireezidaantummaadha haala barcumoowwan paarlaamaa biyyattii 264fis dorgommiin kan geggeessamaa jiru ta'uun beekamee jira. Kachaama Mapunduzi jedhamu paartiin pireezidaantichaa eega biyyattiin bara 1961 kolonii Biriteen jalaa baatee jalqabe agammaatti akkuma taayitaa qabatetti jira. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyataa paartiilee siyaasaaf saboota biyyattii walitti fida ka jedhame gabaasa addaa dheengadda ifa godhanii jiru. Qorannoon Building Bridges Initiative jedhamu kun rakkoo siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa Keeniyaan qabduuf furmaata ta'a jedhama. Galmoo daawwittuu kaleessa Naayiroobii irraa gabaase. Qorannoon Building Bridges Initiative jedhamu Keeniyaatti rakkoo biyyattiin qabdu furuun carraa egeree biyyattii fooyyessuuf waan qophaa'edha jedhu Keeniyattaan. Qorannoon kun pireezidaantichi erga paartilee mormituu waliin hojjechuuf walii galaniin duuba kan jalqabe yoo ta'u, amajjii bara 2020 garee waan kana gaggeessuu hundeessanii qorannichi qoratamaa ture. Kaleessa gareen kun bu'aa qorannoo kana sabaaf taasisee jira. Gabaajee BBI jechaan kan maqaan ba'eef gabaasni kun dhimmi isaa ijoon rakkoo Keeniyaan gama siyaasaa, hawaasummaa fi dinagdeen qabduu fi fala kaa'udha. Pireezidaantiin biyyattii Uhuru Kenyataa nuti aangawoonni siyaasaa biyyattii rakkoo Keeniyaan keessa jirtu kanaa fi ka'umsadha jechuun dubbatanii jiru. I will also admit today that I've also been part and parcel of that negative politics. Yeah. I'm not saying this because I'm pointing fingers at anybody. I am just saying we have all been part of this. Akkas jedhu Keeniyattaan. Anis daba siyaasaa warra gaggeessaa ture keessaa tokko ta'uu koo dhugaa ba'uun fedha. Kanaaf yeroo kana yoo rakkoo biyyi keenya qabdu himu nama kaanitti quba qabuu kiyyaa miti. Waan ani jechaa jiru nuti martinuu rakkoo har'a mul'ate kanaaf sababadha. Waan furmaata rakkoo kanaa immoo waliin mari'annee hin beeknu. Gaggeessaa biyyaa cimoo akka taane qofaadha. Baane kan dubbannu. Kanaafuu marti keenya siyaasa lammiilee biyyattii hunda hirmaachisu gaggeessuu danda'u babala. Mootummaan Keeniyaa sababa COVID-19 uummanni biyyattii gara miliyoona 2 ta'u hojii dhabuusaa beeksise. Gabaasaan biiroo Staatistiksii Keeniyaa irraa bahe akka agarsiisutti lammiiwwan miliyoona 1,700 ta'antu hojii isaanii sa'aatii guutuu hojjetanirraa bahe. Fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa guyyoota 7 dabran aga kaleessaatti lakkoofsi namoota vaayirasii COVID-19 qabamanii guutummaa addunyaa irratti miliyoona 2,800 ta'uu beeksisee jira. Akka jaarmichi idil addunyaa kun jedhutti lakkoofsicha haaraa ka 7 kana keessaa kanneen 40,000 ta'antu du'e. Biyyoota addunyaa keessaa biyyoonni Awurooppaa torbanneen 2 dabraniif lakkoofsa olaanaa akka qabatanii jiran ta'uu ka dubbate jaarmichi fayyaa addunyaa kanneen vaayirasichaan haarawaa qabaman miliyoona 1,300 yoo ta'an ka durii wajjin waldura qabamee innaa ilaalamu 133 dabalee jira. Gabaasaan kun akka agarsiisutti biyyoota Ameerikaa, Meditiraaniyaan bahaa fi Afrikaa keessattis lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii dabalee jira. Baane dhorkuun mirga yaada ofii walaba ta'anii ibsuu fi walitti qabamu cabsuudha jechuun Amnesty International qeeqee jira. Dhalattoota Amaaraa irratti haleellaa eenyummaa irratti hundaa'e gaggeeffamu balaaleffachuun hiriira waamamee ture. Mootummaa dhorkuusaa hordofuun ture garee mirga dhala namaaf falmu barreeffama kan baase. Bulchiinsi naannoo Amaaraa garuu sodaa nageenyaa qabatamaa jiruuf hiriirri kun dhorkamee jedha. Gabaasa kana Asteer Misgaanaawtu Baardaar irraa ergee tujubee dhiyeesse. Dhaabni mirga namaaf falmu Amnesty International onkoloolessa 27 bara 2020 gabaasa baaseen aangawoonni Itoophiyaa ajjeechaa gosa irratti hundaa'e mormuuf hiriira mormii waamame ugguree jedhee jira. Paartiin mormituu sochiin biyyoolessa Amaaraa baatilee darban keessa gosa Amaaraa kanneen ta'an hedduun ajjeefaman kan jedhu taansuudhaan hiriira mormii waame. Aangawoonni paartii kanaas onkoloolessa 27 Finfinnee keessatti kan argamu waajjira isaanii akka hin seenne
gara hiriira mormiin kun itti geggeeffamu naannoo Amaaraa garaagaraatti illee akka himan dhorkaman jedha Amnestiin. Dubbii himaan mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee onkoloolessa 26 kan waaman hiriirri mormii seeraan alaa fi barbaachisaa miti yoo jedhan humnoonni nageenya naannoos akka bobba'an akeekkachiisanii hiriirri sun yoo itti fufe hookkarri ka'u mala jedhan. Naannoo Beenishaangul Oromiyaa naannoo uummattoota kibbaa dabalatee kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti dhalattoota Amaaraa irratti ajjeechaan raawwatamaa dhufe dabalaa deemee jedha Amnestiin. Lubbuu namaa badeef haqa barbaachuuf hiriira mormii geggeessuuf garuu uummati mirga qabaachuu qabaa jedha. Aangawoonni hiriira mormii bittimsuu yookaan mala kabiroon gufachiisuu utuu hin taane hiriirawwan mormeennaa geggeeffaman haala mijeessuufii qabaa jechuudhaan Amnesty Internationalitti Daayirektarri Afrikaa Bahaaf Kibbaa Jeproosee Mucheenaa beeksisaniiru. Mootummaan Itoophiyaa akka jedhetti gareeleen hidhatan lammiiwwan Amaaraa Beenishaangul keessa jiraatan irratti fuulleeffachuudhaan baatii fulbaanaa keessa yoo xiqqaate namoota 45 ajjeesaniiru. Onkoloolessa keessa immoo namoonni 31 naannoo uummattoota kibbaa keessatti haleellaa akkasiin du'aniiru jedhe. Aangawoonni ajjeechaawwan raawwataman gadi fageenyaaf sirriitti loogii malee qorachuudhaan kanneen itti gaafataman murtiitti dhiyeessuu qofa otoo hin taane hiriiraawwan mormii karaa nagaa mala geggeessuun danda'amuuf haala mijeessuu qabaa jedhu Mucheenaan. Oromiyaa keessaa weellisaa beekamaa lammii Oromoo Hacaaluu Hundeessaa erga ajjeefamee booda hokkara itti aansuudhaan baatii waxabajjii keessa yoo xiqqaate namoonni 160 gosoota adda addaaf amantii irraa du'u poolisiin beeksiseera. Erga baatii hagayyaa qabee humnoonni nagaa eegumsaa Itoophiyaa hoogganoota garee mormituu hidhaa keessa jiran Jawaar Mohammadiif Baqqalee Garbaa akka gadhiifaman waamicha ka dhiyeessan hiriirtota nagaa bittimsuuf humna hammaa ba'aa gargaaramuudhaan Oromiyaa gama dhiyaa Harargeef godinaalee Baalee keessaa yoo xiqqaate namoota 20 ajjeesaniiru jedha gabaasii Amnestii kun. Namoonni yaada isaanii walaba ta'anii ibsachuuf karaa nagaa mirga hiriira geggeessuuf walga'uu qabu. Yaada isaanii ibsachuu qofaaf ajjeefamuu, miidhamuu yookaan hidhamuu qaban. Innumaayyuu mirga isaanii karaa nagaa walga'uutti gargaaramuuf eegumsa aanga'ootaatti hirkachuu danda'uu qabu jechuudhaan Amnesty Internationalitti Daayirektarri Afrikaa Bahaaf Kibbaa Jeproosee Mucheenaa beeksisaniiru. Mootummaan naannoo Amaaraa gama isaan deebii kenneen hiriirri sun ittifamuun nageenya lammiiwwaniif biyyaa eegsisuu waliin kan wal qabate ta'uu ibse. Daayirektarri waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo sanaa obbo Gizaachoo Mulunee akka jedhanitti hiriirri kun kan dhorkameef yaaddoo nageenyaa qabatamaa jiruuf jecha. Amnesty International irraa amantaa akka hin qabaatinillee obbo Gizaachoon raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii abin diddaadhaan hiriira sana waan hin geggeessineef galateeffataniiru jechuun Hacaaluu Hundeessaa kan mooraa yuunivarsiitii maqaa Hacaaluun moggaasame fuula duratti ijaarsisee ture xumuree dilbata darbe kana uummataaf ifa godheera. Siidaan Hacaaluu laphee uummataa keessa jira jedheen amana. Wanti lafarratti maqaasaaf goonu hundumtuu maqaasaa hin madaalu. Hojiinsaa dhalootatti akka darbuuf siidaa yaadannoo kun ijaaramee jedhan Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasee Qana'aa. Obboleessi weellisaa Hacaaluu Hundeessaa Habtaamuun Hacaaluun haqa uummata Oromoo dubbachuusaan waan ajjeefameef haqni isaa akka ba'uun barbaadaa jedheera. Naakoor Malkaa kan qindeesse qaba. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasee Qana'aa siidaan yaadannoo weellisaa Hacaaluu Hundeessaa Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Artiist Hacaaluu Hundeessaa fuulduratti ijaaramee ibsuutiin jalqabu. Hacaaluun saba keenyaaf maal akka ta'e nama hundatu beeka. Maal akka hojjete maal akka ta'ee darbee hunda keenya beeka waan ta'eef hojii isaa kana yaadachuudhaaf siidaan kun bakka kaampaasiin sunis maqaa isaatiin akka moggaafamuuf kan ta'ee fi hojiin inni haga lubbuu ofii kennutti saba isaatiif kennee darbe wanti nuti lafa kanarratti goonu maqaa isaatiin goonu hundumtuu hojii isaa madaala jechuu itoo hin ta'in hojiin isaa sun immoo dhalootaa dhalootatti darbuu waan qabuuf dhaloonni illee barachuu waan qabuuf kanaaf jenneeti waan kana yaadnee kan kaampaasis maqaa isaatiin moggaafneef kan siidaa kanas immoo yaadannoo isaatiif kan bakka kana dhaabneef. Siidaan Hacaaluu aktuaalii Oromoo hunda keessa onnee isaa keessa jira. Siidaanuma yaadannu waan sana akkatti yaadannuuf malee siidaan isaa laphee uummataa keessa illee jira jedhee nama naan. Yeroo ammamiiti kan inni isinitti fudhate siidaa kana ijaaruuni sirna eebbaa siidaa kana irratti maal faatu tureme? Egaa Hacaaluun guyyaa 20 ta'eera. Siidaa sana ijaaruu kan jalqabne xinnoo gadda guddaa keessa ture, sannan dubduu gadda keessa ture. Gadda keessaa baanee waanuma kanaa yaaduu akka jalqabneen. Kanaaf yeroo
lama wayii sirreena jireenya fudhata. Akkuma kana dura gaafa guyyaa 80 irratti dubbanne wanti kun dursee hawaasni beekee jira waan ta'eef eebba jechuun dandeenyu wanti nuti goone maatii waamne ijaarsi sun dhume waan jiruuf uffata uffatanii ture sana maatiinsa haatisaa abbaansaa haati warraan obbolaan goone dungoo ibsinee addaan gallee gaddatu ture kanumatu ture. Fardarra taa'ee fardi immoo miila isaa ol qabee jira. Hacaaluun miila isaa tokko yaabbataa jira. Miilli isaanii tokko immoo erga kooraarra taa'ee booda bakka miilli taa'u taa'eeti kan jiru. Eeboo harkatti qabatee jira. Harka isa tokkoon immoo maayikiraafoonii sagalee ittiin baasan yookaan sagalee guddistuu harka isaatti qabateeti kan inni jiru. Mee maaliif kan filatame haalli ittiin siidaan kun ijaarame tarii seenaa wajjin wal qabatu yoo qabaate? Egaa Hacaaluu jireenya isaa keessatti sabni keenya Hacaaluu waan afuriin yaada ta'ee yaada. Waan kana riiliifii hojjannee irratti argisiisuu yaalleerra namni sirriitti jala naanna'ee ilaalee yoo jiraate. Kunis maalinni tokkoffaa jalqaba irratti qabsoo qeerroon Oromoo gochaa ture keessattuu magaalaa Ambootti godhamaa ture keessatti kanaan qabamee mana hidhaa ture yeroo dheeraadhaaf. Jireenya mana hidhaa kan argisiisutu jira. Ijoollummaa isaatii qabee mana hidhaatti dararamaa ture. Sabaaf jedheef kana ta'e jireenya kana kan argisiisu jira. Kan biraa kan ittiin Hacaaluu yaadan konsertii Barkumeeti. Sanarratti Hacaaluu waan hojjete irra deebi'anii kun hin barbaachisu nama hundatu beeka. Kan biraa dhimma maastar pilaanii wal qabatee sirba laalu galoo jedhu waan finnee ilaalee guddaa kan keenya qabu kan ittiin hawaasa biraan ga'e suni sirba duwwaa otoo hin ta'in faaruu qabsoo sabaa ture. Kanaaf tokko kana kan biraa konsertii Aduwaati. Konsertiin Aduwaa keessatti seenaa biyya kanaa keessatti eenyutu maal godhee isa jedhu namni sabni biyya kanaa haala baalaansis ta'e seenaan dhugaa hammam beekamaa isa jedhu dhageenyatu beekaa sana bifa konsertiitiin bifa aartiitiin magaalaa Finfinnee keessatti salpheen dhagaa 200 olii geessanii konsertii bareedaa kan itti qopheessanidha. Hojii gurguddoo kana keessaa kamtu suuraa isaa isa gubbaa ta'u kan jedhu hawaasaaf dhiyeessinee marii ta'e kan namni baay'een jaalate keessaa fudhannee kan konsertii Adwaa sana akka meejar istaachuu ta'e warri kaan immoo jalatti akka riiliifitti akka argisiifaman ta'e jechuudha. Haala kanaanii kan fudhame. Maatiin beeku turanii siidaan kun haala kanaan hojjetamuu isaa? Egaa akkuma isin jedhe hawaasa mariisisnee ture. Hawaasa gaafa mariisisnu maatiin gadda guddaa irra turan yeroo jalqabaa mariisatti hirmaanne sosiikaa isaa keessatti ni beeku ture. Sosiikaa keessatti jechuudha. Yeroo ilaalamu waa'ee siidaa miidhagaadhaa namoonni hedduun illee isaan daawwatanii argeera. Eenyu siidaa kana haala kanaan bareechee kan hojjete? Egaa dhaabbata kan geetii kana ijaaretu jira. Isaaf kennee jalqabaan qabeenyaa isaa jaagamaa kana ni jedhamu. Isaan immoo namoota boca hojjetanitti kennani namoota sanaan maqaadhaan hin beeku. Kan biraan Yuunivarsiitii Amboo keessatti sagantaawwan garaagaraa yaadannoo artistaa Hacaaluudhaaf oolan akka jalqabaman kanaan dura ibsamee jira. Mee isaan maalirra ga'aniiru Dooktar? Isaan kunis amma hojiitti hin galu keessattuu kan sagantaan barnoota tolaa yookiin iskoolaarshiippii amma qoreen tokko dhaabbatee akkaataa adeemsa isaati hojimaata isaa irratti dokumentii nu qopheessee jira. Yeroo gabaabaa keessatti beeksisa baafnee dorgommii goonee kan fudhannu ta'a. Gama garee hundeessuutiinis itti deemaa jirra. Innis bara kana keessa hojiitti gala lamaan taa'ee. Obboleessa hangafaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaa Habtaamuu Hundeessaa Yuunivarsiitiin Amboo siidaa yaadannoo Hacaaluu Hundeessaa ijaarsuu wal qabatee waan jedhu qaba. Ani duraan dursee Dooktar Taaddasaa Pireezidaantii Yuunivarsiitii Amboo baay'een maqaa uummata Oromootiin galata guddaan isaanii qaba. Yaada kana yaadanii kanaan ga'anii eebbisuu isaaniitiin galata isaan haasa'uun jedha. Kanaan aansee waa'ee obboleessa kootiinaan haa ta'u obboleessi koo dhugaa dubbataa dhugaa dubbachuu isaatu kanaan isa qaqqabsiise. Haqa jiru haqa uummata Oromoo haa ta'u malee Oromoonni kanaa ta'u Oromoon nama hojjeteef hin haa ta'u walqixxummaadhaaf qabsaa'ee haa ta'u malee warri walqixxummaa hin jaalanne immoo waan yaadan godhaniiru. Haa ta'u malee beekti kan hin oolledha. Garuu haqni jiru akka bahuuf maatii isaatiif qofa otoo hin ta'in uummata Oromootiif haqni akka bahuun barbaadan mootummaan warra qabaman kana waan kana gadi fageenyaan ilaalanii akka uummataafis maatiifis deebii kennan manni murtii dafee haala jiru maatiidhaa fi
uummata akka beeksisuun gaafata waan beeku ta'u. Amma siidaawwan yaadannoo akkasii yeroo hojjetaman kan biraan muka waadaa gaggalames jira. Handhuura magaalaa Finfinneetti siidaan isaa dibaa warqeetiin hojjetamu ni jiraata jedhamee ture. Isaaf kanneen biroo wajjin wal qabatee waan jettu yoo qabaatte. Inni waan afaan dubbatanii yoo godhuu baatan seenaaf isaan gaafata. Sananti an kannatti qubaa jiru warra qabamee jiru kana keessa intala qoratanii uummata Oromootiif qulqulleessanii uummata ifa godhan malee siidaa tokko miti kudhan wadaaban agaruu hin galu. Garuu warra waadaa galee kana godhe jedhee yoo jechuudhaaf seenaaf isaan gaafata. Garuu hin hojjenna jedhaniiru inni hojjetaa waliin jiraata. Namootni ajjechaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa wajjin wal qabatanii shakkaman yeroo garaagaraa mana murtiitti dhiyaachaa turuun isaanii ni yaadatama. Adeemsa mana murtii kana akka maatiin itti dhiyaatee hordofu ni eeyyamamaa. Kanaan dura hordofaa turtanii wanti isin hordofaa turtan jira. Adeemsi mana murtii maal akkuma qabu deemgadde deemneerra amma qaxaree madarbe kana seeraan nu galchanii gadde baane garuu amma warra meeshaa dhukaasa insaan akka inni ajjeefamu warra ishee erge yuunivarsiitii adabbii fudhatte malee ishee kophaasitti hidhamuun bu'aan qabu. Obboleessaa hangafaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa Habtaamuu Hundeessaa yaada raadiyoo sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoof kenniteef maqaa dhaggeeffattootaaf qophii afaan Oromootiin guddiseensi galateeffadhaan. Afur keessatti Ameerikaan hariiroo Afrikaa waliin qabaataa turte jireenya keenya fooyyessuuf nun gargaarree jedhu jiraattonni Afrikaa kibbaa. Anitaa Paawol xiinxaltootaa fi lammiiwwan Afrikaa kibbaa haasofsiisuun gabaas Johannesburg irraa ergite soraa dhiyeessa. Guyyaa ja'a qofatti jira. Ameerikaan pirezidaantii filachuuf furfoo jirti. Kutaan Ameerikaa akkuma seera mataa ofii qabduuni. Guyyaa filannootiin duratti abbaan danda'a filachuullee nu danda'a jetti. Ammayyuu nam miliyoona kurnya hedduutti filate. Afrikaatti filannoo tana kaan gammachuun eegata. Kaan naasuun ofirra caqasuu jira. VOA'n ganna furiin duratti nama Afrikaa kibbaa dhibba hedduu waan siyaasa Ameerikaa kan irraa oduu fuute. Gaafas namum xiqqaa tokkotti pirezidaantii Tiraamp deeggara. Barsunitti nami hedduun waan inni Afrikaan jedhee fi hin quufin. Katalaayameen nama Afrikaa kibbaa keessatti daldalaan bulu. Tiraamp manna nama Tiraamp waliin dorgomu Joe Biden deeggaraa jedha. Tiraamp akka kanaan hima. He wants to make America great again, but America needs the rest of the world in order for it to be great. Inni ammallee Ameerikum qof jabeessuu fedha. Taatulla Ameerikaan addunyaa dhibi malee kophaa jiraachuu jabaachuullee hin dandeettu. Tanaafi Afrikaa irraa investimentii yookaan ammoo qarqaarsi xiqqeessa. Kun herreegisaati jedha. Namni agi tokko waan duriitiif jedhee oduuyyuu jaqasuu jibba. Itumalenge Mofokeng nam hujum naatiin bula. Anammallee Barack Obama fedha. Trump moo yoo jedha. Personally, I'm so all for Barack Obama. Donald Trump. Personally, no, he's not my favorite. Brooks Spector nama durii dippiloomaatiiti amma immoo gaazexeessa. Barkum tokkoof 1970 jalqabee Afrikum kibbaa keessa jiraata. Akka herreegisaatti Afrikaan wama jabduu siyaasa Ameerikaa jalaa namni. It's a kind of mirror image of their own society with a lot of the same prickly bits and wounds, but phrased or framed in a different kind of way. Sasadru, Baro Tumsa, Elomo Teltu, Jarra Pagada, Abishoy Garba, Haile Fida, Mamo Mazanur, Haile Mariam Gamada, Garasuruki, Asafa Sharonami, Batarabdi, Ali Shone, Oli Kadingili.